waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaatiif akka dhalate ilma namaa fayyisuudhaaf akka dhalate hunduma keenya cubbuu keenya nuuf dhiisuudhaaf akkasuma immoo nuyi ijoollee isaa kan taane garbummaa diiyaabiloos jalaa nu baasuudhaaf. Makaba kanelma kana fura qulqulluu waaqayyo tokko hameen kabajamtoota maatii waaqayyo hordoftoota ortodoksii hundumaaf hunduma keessaniif lafa jirtanitti iddoo jirtanitti nageenyi fi jaalalli Kiristoosii isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu akkam turtani? Egaa akka fedhaaf heeyyama waaqayyootti sagalee waaqayyoo kan waliin baranni ta'a. Sagalee waaqayyoo kan waliin barannus waa'ee soomii. Ga manni amantaa keenya kan labsitu soomii labsii keessaa soomii tokko sooma raajotaa kan jedhamu akka fedhaaf heeyyama waaqayyootti waaqayyo hunduma keenya nu barsiifatuuti akka fedhaaf heeyyama isaatti waa'ee sooma raajotaa kan barannu ta'a. Egaa sooma kan jennu sooma jechuun maal jechuudha? Sooma jechuun ka ilma namaatiif jalqaba seera yookiin abboomii ilma namaatiif kennamedha. Innis sooma kana kan soome abbaa keenya Addaamii fi haadha keenya Heewaan irraa kan jalqabame. Sooma raajotaa kana kan soome raajota qofa otoo hin taane abbaa keenya Addaamii fi haadha keenya Heewaan irraa kan jalqabame yeroo ta'u, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos uumamtoota hundumaa eda uume booda akka kabajaatti kabaja ilma namaatiif qabu ilmi namaa eda uumame booda yookiin gannata eddana keessaa waggaa 7 yeroo turuttis gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biqiloota gannata keessatti argaman keessaa biqiloota adda addaatu ture. Yaa ta'u malee waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaa keenyaaf Addaamiif haadha keenya Heewaaniif biqiloota nyaatamanii fi kan hin nyaatamnes itti himee ture. Biqiloota nyaataa akka nyaataniif biqiloota jireenyaa akka nyaataniif akkasuma immoo biqiltuu balasii kana akka hin nyaanne gooftaan keenya itti himee ture. Egaa innis nyaata biqiltuu nyaataa kana akka nyaataniif akkasuma immoo biqiltuu jireenyaa kana akka nyaatanis akka hin nyaannes itti hin himne. Garuu biqiltuun jireenyaa sunis ilma namaatiif faayidaa kan qabdu turte. Egaa asirratti biqiltuu balasii kana akka hin nyaanne yoo biqiltuu balasii kana firiishii nyaatan du'a akka du'an gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamii fi Heewaanitti himee ture. Gorsees ture. Akka biqiltuu kana hin nyaanne du'aas ni duutu jedhee gooftaan keenya yeroo itti himu. Egaa Addaam waggaa 7 bultii 47 guutuu gammachuun badhaadhinaan kan jiraate gannata san keessatti. Yeroo kana seexannichi itti naafuudhaan gara Addaamii fi Heewaan dhaquudhaan akka dogongorsus Heewaanis ni gorse. Egaa biqiloota kana akka nyaatan biqiltuu gannati keessatti argamtu biqiltuu balasii kana seexanni akka isaan nyaataniif gorsee jedha. Maal jedheen? Biqiltuu kana yoo nyaattan akka waaqayyoo taatu biqiltuu kanas nyaadhaa. Biqiltuu balasii kana nyaadhaa akka isaat taatu inni kana waan beekuufi hin nyaatinaa isiniin jedhe. Seexannichi Addaamii fi Heewaan gorsee jedha. Waaqayyoonis ni gorse. Garuu ilmi namaa Addaamiif Heewaan gorsa waaqayyoo otoo hin fudhatin gorsa seexanaa fudhatan. Diiyaabiloos garuu isaan kutee afaan isaan hin kenne. Isaanis garuu jecha qofa itti dubbate. Waaqayyoonis jecha qofa itti dubbate. Ni gorse. Garuu isaan gorsa waaqayyoo hin fudhan. Gorsa seexanaa fudhatan. Achi keessa isni ari'ataman waggaa 7 fi bultii 47 guutuu erga achi keessa turanii booda gaafa biqiltuu kana nyaatan garuu gannata san keessa ari'atamanii jechuudha. Kanaan booda kennaan namummaa irraa fudhatame. Addaam gara malee rakkachuu jalqabe. Rakkina adda addaa keessatti ni kufe. Rakkina kana keessattis Addaam ni boo'e. Gara waaqayyo isaatti ni boo'e. Gara waaqa isaatti gaafa boo'u waaqayyo jaalala ilma namaatiif qabu jaalala guddaadha waan ta'eef ilma namaas jalqaba yeroo uumu akka bifa ofiitti waan uumeef seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irratti akkuma jiru kottaa akka bifa keenyatti yaa uumnu
jedhee waaqayyo gooftaan keenya ilma namaa kabajaan kan uume waan ta'eef Addaamiif Hewaan yeroo rakkinawwan adda addaa keessatti qormaatawwan adda addaa keessatti kufanii waaqayyotti bu'aa turan maatii waaqayyo. Yeroo waaqayyotti bu'an waaqayyo bocha Addaamii fi bocha Hewaan laaluudhaan abdii isaaniif kennee ture. Dhala keessanirraa dhaladhee hamma waggaa 5,500tti dhala keessanirraas dhaladhee isinan fayyisaa jecha jedhu abdii isaaniif laate. Kanaaf Addaam egaa sooma raajotaa kana keessatti jalqaba sooma Addaamis jedhamee ni beekama. Achumaanis sooma raajotaas ni jedhama. Raajonnis immoo Addaamiif Hewaanitti jalqabuudhaan kan sooman yoo ta'u, gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaatiif akka dhalatu, ilma namaatiif dhalatee akka ilma namaa fayyisu waan beekaniif, akkasuma dhalatee booda immoo rakkinawwan adda addaa ilma namaatiif akka fudhatu kana waan beekaniif raajonnis bultii 40 halkan 40 soomanii jedhu. Raajonnis akkasuma abdii Addaam hubachuudhaan abdii waaqayyo ilma Addaamiif kenne beekuudhaan kan sooman sooma raajotaa jedhamee kan beekamu kanaan. Achumaanis immoo duuka bu'oonnis kan sooman yoo ta'u, sooma duuka bu'ootas ni jedhama. Duuka bu'oonnis kan sooman, duuka bu'oonni yookiin barattoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan soomanidha. Isaanis akkuma raajonni soomanii, akkuma abbaan keenya Addaam soomanii achumarraa ka'uudhaan waaqayyo ilma namaatiif jedhee akka dhalate waan beekaniif isaanis sooma kana bultii 40 fi halkan 40 sooman. Sooma raajotaas ni jedhamu. Akkasuma haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaamis waan soomteef sooma Maariyaamis ni jedhama. Haati keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam yeroo ergamaan waaqayyo gara ishee dhufee misirraachoo gammachuu yeroo ittimu akka ilma waaqayyo akka deessu yeroo dhageessutti kuni akkamitti ta'uu danda'a jettee haati keenyas ergamaaf yeroo deebisuttis isaan duratti sooma kana sooma waan turteef soomni kunis sooma Maariyaamis ni jedhama. Akkasuma immoo bartuu Filiphos yeroo Afrikaa keessatti yeroo iddoo adda addaattis iddoo adda addaa sagalee waaqayyo yeroo barsiisuttis warroonni waaqayyo hin amanneen waan ajjeefameef barattoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos reeffasaa yeroo dhabanittis sadaasa 15 irraa jalqabanii waan soomaniif akkasuma sooma Filiphoosis jedhamee ni beekamaa jechuudha. Egaa qulqulloonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif kan sooman sooma raajotaa kun bultii 44 fi halkan 44 kan soomanidha. Soomni kun kan isaan sooman halkan 40. Egaa sooma raajotaa kana qulqulloonni raajotaa abboonni keenya qulqulloonni guyyaa 40 fi halkan 40 sooman. Nuti immoo guyyaa 44 soomnaa jechuudha. Maaliif guyyaa 44 soomnaa? Qulqulloonni raajonni immoo bultii 40 fi halkan 40 soomanii. Nuti maaliif bultii 44 soomnaa yeroo jettanis egaa abbaan Abrahaam isa Sooriyaa kan jedhamu yeroo namoota warra waaqayyoo hin amannee fi warra waaqayyoon amanan wangeela Maatiyoos boqonnaa 17 lakkoofsa 20 irraa akka ka'ee barsiisutti yeroo kana barsiisu mata dureen kunis yoo amantaa amma gumaa sanaa ficaa qabaattan gaara kanaanis ka'i yoo jettan gaarichi isiniif ka'a jedhee yeroo kana barsiisutti mee ati dhugumaa waaqayyo keetti kan amantu yoo taate warroonni waaqayyoon hin amanne jecha kana dhaga'uudhaan falmanii ni jedha. Abbaa Abrahaam kanaanis akkas jedhaniin egaa mee ati waan kana jecha kana itti amanta waan ta'eef mee gaaricha kanas asii ka'i jedhiini. Egaa namni amantaa xiqqoo qabdan gaaricha kanaan ka'i yoo jettanii barsiistan dhageenye jirra. Kanaaf mee gaaricha kana kaasi nutti argisiisi nus waaqa keetitti ni amanna jedhanii Abrahaamitti dubbata warri hin amanne jechuudha. Egaa Abrahaamis rakkoo hin qabu isinitti agarsiisa jechuudhaan waaqayyos immoo waaqa isaatti amanuudhaan laphee qulqulluun waaqayyotti waan amanuuf Abrahaam namoota hundumaa walitti qabee jechuudha. Maaliif walitti qabe? Warra namannis warra amananis walitti qabe. Guyyaa sadiif immoo akka soomanii fi akka waaqayyoon kadhatan labsee jechuudha guyyaa sadi guutuu. Egaa kanaaf guyyaan sadis itti dabalamaa jechuudha. Guyyaan tokko immoo soomni kun guyyaa gaafa gooftaan keenya Kiristoos itti dhalatu gaafa
arbi roobirra yookiin roobii yookiin jimaatarra yoo ole bakka san gaadin waan jedhamee bakka bu'uuf guyyaa 44 guyyaa 4tutti dabalamaa jechuudha. Guyyaa sadan kana keessatti abbaan Abrahaam nama jedhamu kuni namoota warra amanneef warra amanan walitti qabuudhaan raajii dinqii kana itti agarsiise. Garuu guyyaa sadan kanattis inni siidii haadha keenya qulqulleechi dubaroo Maariyaam fuulduratti jilbiiffatee kadhachuudhaan ture jedha. Yeroo kanattis ummata warra waaqayyoon hin beekne san warra waaqayyoon hin amanne sanitti gaaricha kanaanis ka'e jedhee ummata kana fuulduratti argisiisee jechuudha. Kanaaf manni amantaa keenyas bu'uura kanarraa ka'uudhaan guyyaa 44 akka sooman ni labsitii jechuudha. Ni barsiistii jechuudha. Kanaaf nuti kan soomnu sooma kana guyyaa 44 soomnaa jechuudha walumaa qabatti. Guyyaan sadi sooma abbaa keenya Abrahaam jedhama. Guyyaan tokko immoo sooma gaadii kan jedhamu itti dabalamu jechuudha. Walumaa qabatti bultii 44 soomamaa jechuudha soomni raajotaa. Egaa sooma kana kan soomnus Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilma namaatiif akka dhalate, ilma namaa fayyisuudhaaf akka dhalate, hunduma keenya cubbuu keenya nuuf dhiisuudhaaf akkasuma immoo nuyi ijoollee isaa kan taane garbummaa diiyaabiloos jalaa nu baasuudhaaf. Kanaaf sooma kana kan soomnu akkasuma eebba abboota keenya argachuudhaaf kan soomnu ta'uu qaba. Sooma kana keessatti dhugumatti nuti laphee qulqulluudhaan yeroo soomne Waaqayyoon kadhanne Waaqayyoon moo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma rakkoo keenya furmaata keenya kan ba'aa nutti ta'e kan rakkina adda addaa nutti ta'e jalaas nu baasaa. Dhibbina foonirraas dhibbina lubbuurraas nu fayyisuu danda'a jechuudha. Kanaaf soomni immoo soomni humna guddaa kan qabudha. Paaworii guddaa kan qabudha soomni. Kanaaf nutis Waaqayyo faana akka jiraannu nu taasisaa jechuudha. Lubbuun keenya Waaqayyoof akka bitamtu, foon keenya lubbuudhaaf akka bitame nuti immoo akka Waaqayyoo tajaajilu nu gargaara jechuudha. Kanaaf soomni paaworii guddaadha. Humna guddaa qaba jechuudha. Egaa namni soomuuf namni Waaqayyoon kadhatu kadhannaaf soomni obboleewwan waan ta'eef jechuudha. Yeroo Waaqayyo kadhannaa qofaa miti kan taasisuu qabnu, soomus qabna, sagaduus qabna, kadhachuus qabna. Kuni sadan wal faana deemuu qaba. Kuni sadan yoo wal faana hin deemne garuu qormaata adda addaa keessatti kufnee qoramuu dandeenya. Qormaata adda addaa keessatti akka hin kufneef, akka hin qoramneef maal gochuu qabna? Soomuu qabna. Qormaata keessaa ba'uudhaaf, hafuura hamaa jalaa ba'uudhaaf, Waaqayyo faana jiraachuudhaaf, gaabbii galuudhaaf kan nu gargaaru soomadha. Lubbuu keenya Waaqayyoof akka bitamtu kan nu gargaaru yoo soomne dhamate Waaqayyo. Yoo soomne Waaqayyo faana jiraachuu dandeenya. Seera Waaqayyo eeguu dandeenya. Cubbuuwwan akkasuma ija hammeenya ilaaltu, gurra hammeenya dhaga'u, arraba hammeenya dubbatu, harka hammeenya dalagu, luka gara hammeenyatti deemu hundumarraa ni of eegna jechuudha maatii Waaqayyo. Yoo soomnedha kun hundu kan ta'uu danda'u. Kadhachuu qofa osoo hin taane soomuunis dirqama. Kadhachuunis dirqama. Sagaduufis Waaqayyoof sagaduunis ni jilba keenya Waaqayyoof bituun ni barbaachisaa jechuudha. Kanaaf soomuun humna guddaa akka qabu manni amantaa keenyas ni barsiisti jechuudha. Kitaabni qulqulluus ni dubbata. Kanaaf namni soomu hundumtu Waaqayyo faana akka jiraatu, Waaqayyoon akka isa waliin ta'u, Waaqayyo akka isa gargaaru kitaabni qulqulluun sirriitti nutti ni ibsa jechuudha. Kanaaf kan nu barsiises kan nu gorsee galanni Waaqayyo keenyaaf haa ta'u isin hundi keessanuu eebbifama.